dhorki waan godhuu danda'u qabu. Yeroo baay'ee yeroo wanti wayii biyya keessatti ta'ee akkas ta'e gaafa jedhanu barreeffama baay'ee nama gaddisiisu gaafa argu niin aara beektanii. Yeroodhaaf immoo haarii sanaa fi waa yaadurraa of qusadhu jedhameen jira. Sanii fi dubbii doktoraa dhaga'uudhaan online hedduu seenee waa dubbisuu kanaaf dhiisee ture jechuudha. Waas dubbataa hin turre. Kun akkuma ta'etu jiru osoo jiru guruupii wayii ijaarraniitiin ijoollee omaan beekne jechuun danda'u warruma osoo beekuu garaadhaan bitame. Ustaaz raayyaa abbaa maccaa mana irratti gubuu maal gochuu waan akkasii yaadan waan nama ajaa'ibuudha. Waan nama ajaa'ibu ani ijoollee keenyaan jedha ijoollee Jimmaa maaliif ijoollee Jimmaa isiniin jedha beektanii ani ganda biraa keessa maaf arguu dhabe nama akka keessanii maaf arguu dhabe Arsii keessaa ijoollee wal ijaartee qeerroo wal ijaartee mana namarratti gubuu jettu maafan arguu dhabe maaliif Wallagga keessaa Gujii keessaa bakka garaagaraa keessaa Oromoo bakkuma adda addaa keessaa maaliifin arguu dhabe nama qeerroo wal ijaartee mana nama nagaa gubuuf deemtu mana gootaa gubuuf deemtu maafan arguu dhabe ijoollee Jimmaa malee maaf arguu dhabe maaliif warri kaanii akkamittiin diina biyyarraa ittisna akkamittiin biyya keenya Oromoo akkamittiin diinarraa akkamittiin ittisna jedhaniitiin akkamiin du'a Oromoo kana dhaabna jedhanii wal ijaaru isin immoo warra garaatti waa nyaachuu malee waan tokko hin barre mana nama nagaa fi mana gootaan guba jettee olii gadi dhamaata. Waan akkasii hojjettu nu sodaachisuu hedduu nu miti jechuudha nu miti akka Ustaaz raayyaa abbaa maccaa nama guddaadha nama umurii isaa keessatti qabsoo keessatti dabarseedha beektaa hagabuu bulee nama caakkaa keessa turedha isin akka keetii waan tokko gootee hin beekne nyaattee aguu malee waan beekne akkamittiin maqaadhuma raayyaa haasofta akkamitti afaan keessan isinii danda'a isinii nama akkamiiti mee isinii nama akkamiiti dhugumaan seenaa biyya keessanii maa balleessitu ani koo kan na ajaa'ibu isinii Jimma taatanii qeerroo Jimmaa jettanii ol waamtanii kan isin guruupii ijaartanu qeerroo kan seenaa balleessitu moo kan seenaa xureessitu moo kan seenaa namaa gadheessitu moo raayyaa abbaa maccaa osoo beekte har'a ittiin boonta silaa namuma isin qabdantu raayyaa abbaa maccaati waan seenaa ajaa'ibu keessa namuma isin qabdantu raayyaa abbaa maccaati namuma Jimmii qabdu jechuudha silaa ofitti qabdee silaa goota keenya jettu maqaa nuti tolchee beeki isin keessa dhuguman isinii hima beeki namni maqaa nuti tolchee maqaa keenya iyyuu qabee dhaabaa jiru namicha kana waan nama ajaa'ibu keessa. Ani namichuma kana argeeyyu meerre isin keessaa namni ija qabeedhuma gadi ba'eetuma waa'ee uummataa waa'ee Oromooti duu hin jira mee natti himi waa'ee Oromoo dubbatu ifaan ifatti mootummaa dura dhaabbateetiin mormu hin jiru isa tokkicha qabna isa tokkicha iyyuu raateessuudhaan mana namarra gubdu jettaa isin warra udaanuuf taraa wal eeggatu jechuudha. Isin warra udaanuuf taraa wal eeggatu mana namaa har'aa mana namaa namarra gubuudha mana gootaa namarra gubuudha maal qo'e yoo mana Ustaaz raayyaa abbaa maccaa gubdan yoo manuma nama gaarii nama qeerrooyyuu deemtanii gubdan isin jalatti kufee dhiifama isin gaafatuuf immoo nan balleessa jedhee isinitti hakufuuf immoo maal isin godhuuf mee natti maati namni manni irratti gubamee jennaaniin waa'ee mirga isaa falmachuu dhiisa jechuudha akkasittiin ilaaltani moo akkam maali uummanni sammuun doofee annaa ajaa'ibdan isiniin. Dhuguma isin maqaa biyya keessanii eegaartu moo akkamii jedhaman moo isin maaliif Jimma jettan inni kan biraa maqaan kun maalidha Oromoo irraa haddadha isan maaliif Oromoo kutaa 11 irraa Jimmi moggaatti achi ba'ee isin maqaa Jimmaatiin maaf nagaddanidha Jimmi abbaa qabdi qeerroo qabdi beeki har'a ijoolleen keenya mana hidhaa jirti mee namni karaa kamiin ijoolleen dhiira kan taate jechuudha dhiirri har'a Baalee keessaa Arsii keessaa Wallagga keessaa bakka garaagaraa Oromoo guutuu keessaa har'a dhiirri Garamiini diina mo'annaa garamiin qeerroo keenya harka diinaa keessaa baafannaadhaaf olii fi gadi fiigdii agabuusii asiifachi garaa hidhattee fiigdii hati har'a garaa guuttattee qixxaa raafuudha waan tokko miti caatii har'a gurra afaan kaattee bultuuf jecha qeerroon jettee ol ijaartee namoota doorsistan nu doorsistan ana mataa kiyya na doorsistan wama isaan na ajaa'ibaanaan ana mataan kiyya waan tokko faayidaa hin qabne waan tokko namaa godhuu hin dandeenye mana maatii kee irratti gubattee natti bultee natti odeessiti. Qoyaati oo maatii kiyya gubuu miti ajjeeste. Ani waa'ee mirga kiyya falmachuu ati maatii kiyya doorsistee waan dhiisu sitti fakkaata.
akkasitti fakkaata kun ittuu na caalchisa waan dhugaarra jiruuf namni na jibbe jechuu wanti biraan jiru beeki waan dhugaa dubbachaa jiruuf ilaaltanii akkasin dhugaa hin qabne haqa hin qabne akkamitti isinii barra beektanii namni haqa qabu haqa agarsiifachuuf dhufee nama wajjiniin taa'ee haasa'eetiin dhugaan adda baasuuf jechuudha olii namaa galchuuf jechuudha nama amansiisuuf nama wajjiniin ta'a utuu dhiira taate garuu isin waan dhugaa hin qabne hin beektanii namni waan soba isinirraa hin fudhanneefiyyuu silaa wanti ani itti nama siisu hin jiru dhugaan isaanitti himu hin jiru kan jedhuudhaan nama doorsistan maaliif karaa isin qabdanu karuma mootummaan qabu kana mootummaan dhugaa nutti himuu hin danda'u maaliif akka nu sobee jiru waan beekuuf nuti soba isaanii waan arginee fi har'a dhugaan nutti himamee nu amansiifamu hin jiru jechuudha. Maanni dirqiidhaan nu bitu. Dirqiidhaan ajjeesaniitiin dararaniitiin mana hidhaatti galchanii maatii doorsisanii obbolaa jalaa ajjeesaa akkanan si godha mana sirratti guba jedhaa sossodaachisaa bituudha. Yaada mootummaa kanaati kun jechuudha. Har'a isinis karuma kana fayyaddan utuu dhugaa qabaatte dhugumaan isinii amantii isin qabdanu maal isin qabdanu warra akkana taatan kun keessattuu ani ijoolleedhuma jimma jetteetiin maqaa jimmaatiin guruupii ijaarratte ijoollee nagaa ijoollee xiqqoosee waa'ee sabaa sheer gootu waa'ee miidhama Oromoo dubbattu hunda irratti duultan ibboo rabbii keessan sodaadha amantii uma qabdanii isin dhugumaan iyyuu dhugumaa otoo amantii qabaattanii ilma namaa lubbuun ba'aa jiru meemeen rabbii jedhaati nama nagaa irratti bobbaatanii lubbuu baasuuf gansaba walitti qabdaniitiin gaafa akka goota xinnoo saalfattanii ustaaza nama guddaa sanuu meemee amantii keessan naa himaa gaasin isinoo maqaadhaafi maqaa keenya nyaatte ati musliima miti ati jinnii miti jettaa olta guyyaa kanarra kan nama nagaa ustaaza kabajamaa waggaa meeqasiif jecha iyyuu mana hidhaa ture waa meeqaan dararamaa ture waa'ee diiniillee siddi dubbataa oolu maarra manarra gubduufi ati maqaan keessa hundi keessa namni kiristaanni tokko hin jiru namni guruupuu ijaarree raayyaa abbaa macaa arrabsa oolu raayyaa abbaa macaatiin mana irratti guba'aa oolu hundi isaanii amantii musliimaa qabatanii jiran. Amantii musliimaa qabdan gaafa namatti haasoftamummaa ati musliima miti hin uffattu ilaa dhoqqee isa mataa kee keessa jiru isa qoshaashaa kana baasii gati jalqaba achi keessaa ati nama akkasiin iyyuu walitti guruupii ijaarrattee mana guboo oolta mee maa namni kun waan maal balleessa jetteeti Doktor Abiyyi beeki rabbii miti nuun gabbarru haa rabbii miti hin gabbarru Doktor Abiyyi hin gabbarraanu hin gabbarru isin gabbarraa jala siqaa akka feetan godhaa nuti hin barbaannu jenne duubaan Doktor Abiyyi waan hin deegarreef du'uun qaba maatiin kee du'uu qaba mootiin kee doorsifamuu qaba manni irratti gubamuu qaba jechuudha maal jechuudha inni Doktor Abiyyi rabbii miti beeki namadha boruu deema beeki aangoo gadhiisee akka rabbiitti ilaaltan isiniin ijoolleen kun asiin jedhaa ijoollee jimmaa isiniin jedhaara ijoollee jimmaati kara biraa maan argine ani ijoollee biraa maan argaan jiru ani ijoollee biraa ijoollee arsii kan argu qeerroo wal ijaartee akkamiin diinamoona akkamiin hayyoota keenya harka diinaa keessaa baafannaa Oromoon kun akkamitti gara fuulduraa deemuu qabdi jettee wal ijaarti. Inni sammuun doofee moo mataan doofee akkamittiin hayyoota keenya ajjeefna akkamittiin ni jawa na dhiisa meemee namni raayyaa abbaa macaatti mala rabbii sodaadha isin nama macarrashaa ani isin gate akkasitti isin gate ani isin tufe jechuudha isinii gaafa akkas jedhuani warra maqaa jimmaatii fi biyya keessa maqaa eeguu osoo barbaaddan dhugumaan isin diina jimmaati diina Oromoo jimmaa taatan Oromoo jimmaa moggaatti baaftanii maqaa isaaniitiin nagaddan jimma jettani nuti waa'ee jimmaan nu dhibaara isaa kanatti waa'ee Oromooti ani waa'ee jimmaan na dhibaa isaa kanatti ani waa'ee Oromoon na dhibe malee waa'ee Arsiin na dhibaara waa'ee Wallaggaa miti kana dhibe waa'ee Oromooti waa'ee Oromoon nu dhibe malee nuti waa'ee Arsii miti waa'ee Jimmaa miti waa'ee Wallaggaa miti dhageeffattee hin beektani isin Oromummaa keessan hin beektani warri guruupii ijaartaniitiin ijoollee waa dubbachuu deemtutti achi as dhuftan jechuudha. Ana mataa kiyyaa qabe ani faayidaa tokko hin qabu isini nan beeka Oromoodha tarii yoo ta'e ol bahee iyyuudha. Hiyyuumtu kun namoonni muraasni na dhageessedha. Wanti guddaan Oromoodhaa godhe tokko hin jiru. Ani faayidaa tokko hin qabu Oromoof si hima. Anumaan kana waan tokko jijjiiruullee itti dabaluullee hir'isuu hin dandeenye kana nama meeqan natti kakachaa oola guyyaatti. Qoy amma maatii keessatti mana gubna. Qoy amma maatii keessatti akkana goona naan jedha. Qoy ani waa'ee dhugaa dubbachuu dhugumaati maatii kee ajjeestee fi dhuguma maatii keetti mana gubdeef ani inni isa jechuudha. Beekis inni kun daraan isa itti na fufsiisuudha. Waan tokkoo miti. Kana argaan jira.
arralee isin gubuu dhiiftan beeki maatii manni irratti gubataa argaa jira beeki argaa oolaa jira beeki waan harayaa miti ani osoo dhaqee maatii kiyyara wanti kun ga'e jechuudha waan harayaa waan godhamee miti beeki waanuma oromoo hundarra godhamaa jiru isaanirra ga'ee jechuudha dabareen akka isaanirra geessummoo inuma beeka qalbiin kiyya inuma na beeka maaliif wanti kun oromoodhuma tokkoon keenyarra ga'uuf deemaa jira malee waan tokko namoota muraasaaf ta'ee miti kun doorsisaan kun ta'ee mootummaan kamana rogbaaru beeki akkuma haadha kiyya beeki haati oromoo hundi irra manirraa gubatee ijoolleen irraa ajjeefamtu suni haadhuma kooti beeki eenyu siyaa jirta eenyudha maatii kooti beeki maatii biraan qaba maatii oromoo maleen maaltu garaa godhe akka harraani akka waan harra manni nurratti gubataa hin jirreetti akka waan harra nuti waan tokko hin taanetti doorsisaan nuti dabalamu kun maali jenne doorsisaan kanuma nuti amma argaa jirru kanuma oromoon guyyaa manni irraa gubatee ilmaan irraa ajjeefamaa jirtu kanuma nuti argaa jirru deebitanii nuti nu doorsistan duubaanaa garaagarummaa qabani isaan kun qoy maatiin na dhalee fi maatiin oromoo garaagarummaa qabani beeki garaagarummaa hin qabani har'as beeki sanuma keessa jirra maali guyyaa dhokkufanna maali guyyaa mataan nu zoora seete kanumaafi dhageessanii isin seenaas xureessitanii har'a Profeesara boo maal jedhan fa'a rabbi isinitti dhageessisu laala jimma keessa har'a maal gabeettanii intalli tokko mana madaamaati galte mana maadaamiiti jechuun akkuma kiyya himaama miicciti wanti tokko hin goone Profeesara jedhani maqaa in simatani gootittii keenya jedhanii simatan qeeroodhani simatan kana maal goote beektanii Jawaar guyyaatti mataa gad deebistee poosti gootee Jawaar guyyaatti arrabsitee ayyoota oromoo arrabsitee qeerroo guyyaa qalaa jettee barreessitee har'a goota jedhanii simatan jimma irratti rabbi safuu kana eekkan goonamee jiran ana osoo namni ani akkuma kana dubbadhee dhageeffadhuuti namni bakka malee akka hinaa kennu hin barbaadu kabajaan malee ani maal godhee jennaan namni na simatan bee maal godhe ani oromoo maal godhe namni wayii akka kabajaa kiyya alatti oolle fuudhu hin barbaadu bakka kiyya hin beeka beekta bakka kiyya hin beeka bakka ni waa godhe bakka wayii hin beeka mucaa kaddaamaa jechuudha kaddaamaa shintibeetii dhiqaa ooltu galgala gizee rifti argatte moo Jawaari mataa galabaxxee gadi deebisaa oolte dhageeffadhu baqqalaa garbaa fa'a arrabsaa oolte abiyyi moo goota kiyya maaloo kiyya jechaa oolte kanuma rabbi sinaa agarsiisu kanuma malee waan tokkitti wanti seen goote hin jiru kaadireenii fi wantoonni silaa nama gudda jedhanii ilaalanii dhaqanii simatan ani simachuun sunis miti baay'ee na kofalchiise beektanii maaliifi namni yaadu dhibeeraa jiran mataan deemuu eegalee hin jedhu kun akkami waansa egaa ani amma sadarkaa kanatti akkamitti jedhu kun biyya bulchaa jiru jedheetiin taa'ee ilaala beeki warri kun warra namoota jajjabaadha jedhamanudha jimma keessaa walitti qabamanii rabbi namatti warra sabsabaadhaaf abiyyiin bakka buufatee Adaamaaf hageessuudha geeffadhu jimma keessaa bakka bu'anii sabsabaaf bakka garagaraa warra deeman warra ciccimoo intala wayii simatan ani hin beekuyyuu jamar ani hin beekuyyuu intala sana garuu simachuu isaanii sababii intala kana hin beeku irraa haasa'uu hin barbaadu beekta maaliif namoota akka kana irraa haasa'uu hin barbaadu maaliif nama wayii bakka guddaa yoo qabaate namni sun xiqqaateef wannoo fi miti nama wayii sabaa hojjateeti yookaan wayii nama biratti beekamoo wayii ta'uu qabaa wanta wayiitiif nama sanaan dubbadha maqaa nama sanaa cal jedhee lafaa kaasee hin dubbadu jechuudha intala kana dubachiise warri intala kana dhaqanii goota keenya jedhanii simatan poostii godhan hundi isaaniiyyuu saniif arge kana jechuun nama akkamiitu biyya bulchaa jira na kofalchiisa ituma maalitti himtaa sammuu akkamii yaadanii jedhu gootittii keenya baga nagaan galtee jedhee simatan sababii isaanii simatan immoo yeroo seenee ilaalu mucaan guyyaatti kan ayyoota keenyaaf oromoo arrabsituu fi warra qeerroo ciccimoo xiqqeessaa ooltu warra abiyyii keenya leencaa abiyyii keenya goota jechaa ool warra kana ta'uu isaanii arge egaa xiqqaas guddaas ani hin beeku akka biyyattiin itti bulaa jirtus hin beeku akka isaan itti yaadanus hin beeku amma warra akka kanaatiyyuu warruma immoo achi deemee simate intala sana simate guruuppii ijaaranii raayyaa abbaa macaa arrabsan raayyaa abbaa macaa arrabsan ani wanti kana na kaasisiise sababii raayyaa abbaa macaati ilaa ani sinima otoo walitti laaqamtanii jechuudha hundi keessan walitti daakamtaniitiin tokkicha raayyaa abbaa macaan baatan maaliif
maqaa keessaniyyuu kan qabee jiru iyyuu isa. Ani dhugaa isinitti hima. Dhugaa rabbii isinitti hima. Isini arra garaaf jecha Oromoo gurgurtan. Oromoo gurgurtan. Oromoon arra duu obboleessa keessan arra duu waan tokko isinitti hin fakkaan. Oromoon arra siqaayii keessa jirtu waan tokko isinitti hin fakkaan. Waan tokkotti maaliifi nan beeka. Tarii akka Oromoo kutaa biraa reebamaa hin jirtan isin. Reebamaa hin jirtan. Udduu keessa dhiitamaa hin jiru. Sababiin isaa jala kuftan sodaadhaaf. Sodaadhaaf mootummaa kana jala kuftanii jirtan. Mee raayyaa abbaa macaa badii sanatti hima. Mee badii sanatti hima ijoollee. Ani yoon arrabfame yoon doorsifame siniin arrabsa beektanii. Baay'ee tokkoon isin arrabsa. Ol ba'eetiin isin arrabsa. Gixximi godhee isiniin arrabsa beektanii. Kanaafuu yoon atti kakattanis yoon arrabsitan rakkoon qabu. Raayyaa abbaa macaa nama guddaa maal isin godhe maal isin godhe. Kana hunda maaf abiyyiitti buutaadha. Abiyyiin kun rabbiidha. Beeki kaleessa lolee osoo hin taane waa godhee osoo hin taane Oromoonni itti duutee qeerroon itti duuteetiin abiyyi aangoorra baastee jirti. Arra aangoorra kan baase Oromoodha. Aangoorra gadi hin fuudhu Oromoodha. Maaliif uummata Jimmaa miti. Jimma miti abiyyi kan geessee aangoorra baase. Jimmas miti kan achirraa gadi buusu. Maaliif beekta? Isini warri nuti jimmadhaa jettanii guruupii ijaarrattanii iyyitan kuni Oromoodhaas waan gootanu waas irraan hirribsanu waas ittiin dabaltanu. Garuu yoo immoo falmitan ofiif falmitan. Yoo Oromoo duuka dhaabbatan ofitti maqaa tolchitan. Yoo immoo dhaabbachuu dhiistan of maqaa balleessitan. Kana itti beeka. Oromooni isin dhaabbachuu dhiistanii dhiisuu dhiistanii Oromoonni bilisoomti. Ila dhaggeeffadha isini ani uummata Jimmaatiin hin jedhu. Maaliif uummata Jimmaatiin hin jedhu? Ani hiriyoota keeyyan beeka waan isaan keessa jiran. Har'a waan isaan keessa jiran akka isaan hidhaa keessatti rakkataa jiran waan isaan irra gahaa jiran guyyaa guyyaatti dhagaa oola. Akkamitti qeerroo ijoolleen Jimmaa qeerroon akkamitti akka rakkataa jirtu uummanni illee akkamitti akka dubbachuu dadhabe kabiraa dhiisi reediyoon illee televizyiiniin illee ilaaluun akka OMN ilaaluun illee akka isaanii hin eeyyamamnee fi namni OMN ilaalu akka qoratameeyyuu hidhaatti guuramaa jiru dhaggeeffataa jira. Kana miti. Garuu warri har'a guruupii ijaarteetiin kaadiroonni wanta arge maqaa Jimmaatiin nagaddu isin Jimmaa qabsoorraa dhorkuu yoo barbaaddan Jimma qabsoo akka inni qabsoomne dhaabuu yoo barbaaddanii Oromoo irraa waan tokko hin hir'isnee isiniin jechaa jira. Maqaa isin balleessan maqaa uummataati. Maqaa uummata Jimmaa balleessaa jirtan. Maqaa uummata Jimmaa xiqqeessaa jirtan malee Oromoon Jimma sila qabsaa'uu dhiiseef Oromoo irraa wanti tokko hin hir'atu. Oromoon bilisoomuu hin dhiisu. Jimma qabsaa'eef immoo Oromoon hin bilisoomtu. Dhaggeeffadhu. Kana lamaanitti iyyuu gandi hunduu Oromoon hunduu maqaa ofii eeguuf mataa ofii eeguuf qabsaa'aa jira. Ilmaan ofii gabrummaa tiksuuf qabsaa'aa jira malee namni tokko nama tokko qabsaa'aa jiru. Ula kana beekadha isin. Maali yoo Jimma amma qabsaa'uu dhiiseetiin ijoollee isin amma warri gadi baatanii tarree dhaabbattaniitiin akka ijoolleen Jimmaa gadi baatee hin falmanne akka nuti waan tokko hin xiinne kan nu doorsistan. Beeki ani dhugaa isinitti hima. Ijoolleen Arsii gadi baatee dubbataa jirti har'a. Namni isaan doorsisu hin jiru. Qeerroo isaan gargaartu malee jabaadhaa warra jettuun malee namni isaan doorsisaa jiru hin argu. Garuu kan Jimmaa kana akka addaatti natti mul'ata. Uummanni isaa biyyarraallee saantimii guuttatee as bilbila. Yoo maatii keetii yaaddatee afaan kee qabi faanaan jedhan yanaan. Afaan kee qabi yoo maatii keetii yaaddataa taate siin jedhan bilbilanii dhaggeeffadhuuti. Qoy maaliif naannoo biraarra wanti kun hin argamnedha? Amma har'a isinii warri maqaa Jimmaatiin nagaddanu maqaa Jimmaatiin dhaabbattan dhugaa rabbii isinitti hima Jimma waan tokko hin qabsaanii zimmi jedhee uumaa taa'u lakkatti. Zimmi jedhee taa'u. Mee Oromoon akkasiin hin bilisoofne argina. Beeki dhiira guutuu qabna beeki leenca jira beeki ijoolleen xixiqqaan illee haala leenca beeki waa isii beekti waa mirga isii beekti beekta waan isii mirga ofii falmachuu namni tokko ittiin himu daa'ima xiqqoollee har'a of bartee jirtu Oromoon ati yoo of laalte uummata kee irratti taphatte maqaa uummataas balleessite maqaa gadda keetis ofumaa keetiif balleessite kana taa'aa nu laala maaliif isiniin jedha beektaa kan maqaa nu balleesse kuulloo fi warra kan kaanidha. Maqaa Jimmaa ka balleessa jechuudha. Garuu waan tokko isin hima. Warri isin akka zaranyaatti har'a Jimma isaatii 24 waa'ee Oromoo dhiftanii waa'ee Jimmaa qofa dubbataa ooltan. Waa'ee immoo Oromoo qeerroo qabsoo irraa dogongorsu karaa dabsuuf immoo karaa daba itti godhaa jirtan kuni
Ila rabbi isini ima ganda keessa maqaa balleessitan malee waan tokko nama irraa goon. Oromoo irraa maaltu irra teebbo? Eboo dhiirri arsii keessa jirti hin argine moo wallaggaa keessa dhiira jirtu hin argine moo isin? Immoo shawaa keessa hin argine. Hin argine isin arargee faan argine ijool. Hin argine xiqqaasee guddaansee beeki uummata isiitii gadi baatee duutu hin argine. Dhiira beeki argineenu bakka maratti dhiira argineera. Dhiira biyya isiitiif falmitu jechuudha. Duuba isin jimmaa dura dhaabbattanii akka uummanni gadi ba'ee falmine yoo gootan ofii keessanii maqaa keenyas isintu balleessaara taarika keenyas isintu xureessaara kana beekadhaa ta'a booda namni waan dha'ee akkana naan jedhanii maaloo seenanii akkana wanta akkasiin jirtu ofii keetii seenaa kan kee ofii keetii qulqulleessitee barreessita yoo barbaadessa ofii keetii xureessitee barreessita kanadha wanti biraan jirtu inni malee arra meerre ijoollee jin maaliif nuti dargaggoo arargee keessaa gadi ba'eetiin uummata isaa arrabsuu fi uummata isaa irratti roorrisu maaf arguu dhabeeyan wallagga keessaa maaf arguu dhabeeyan maaliif shawaa keessaa hin argine maaliif gandummaa abiyyiin akka isiniif fakkaatutti abiyyiin akka waan jimma waa godhe wayii jimma dhalchee isinii kennee geetan ilma keessan miti inni jalqabaa ilma keessan miti abiyyiin ilma keessan miti. Ilma guddifachaati. Ilma keessan miti. Waa ilma keessan hin taanetti oliin hiixatina. Ilmi keessan eenyudha beektanii? Raayyaa abbaa machaati. Kaatataa ammaa har'a itti duultu ilma keessan isadha. Sinirraa dhalate. Oromoo irraa waan dhalateef waa'ee Oromoo isa quuqa. Argitee? Kanaafiyyuu dhaabbadhaa maqaa keenya nun balleessinaati. Maqaa uummataa hin balleessinaa. Rabbi sodaadhaa maqaa uummataa hin balleessinaa. Jimma kana dura seenaa qaba. Kana dura seenaa masiitiin turte. Abiyyiin dhufee jennaan maqaa balleessuus hin danda'amu. Seenaa hin taane kennuuf hin danda'amtu. Isiniif jecha. Tokkoon keessan immoo baga isin barre. Namuma isin beekna beektan. Ani mataan kiyya ijoollee wajjin baradhe. Ijoollee wajjin baradhe. Wajjin dhaladhe. Wajjin guddadhe. Har'a Oromoo irratti roorrisan arga.